siyaasa yeroo ammaan tana deemu jirtu keessaa xiqqoomee waa xiqqoo waliin keessa haa baanu mee jechuudha. Haala ammaan tana deemu jiru kana yoo laallu Ameerikaadhaa fi Israa'el akkasuma Iraan jidduu deemu jiru yoo laalle lolli lola maaliiti? Lola amantiiti. Lola amantiiti. Lola amantii qofa osoo hin taane waa sadiif keessaa qaba. Tokkoffaan lola amantiiti. Lammaffaa olaantummaa Ameerikaan addunyaarra qabdu mirkaneessuudha. Sadaffaan jiraachuudhaa fi dhabamuu Israa'el jechuudha. Waa sadeen kana lola waan sadeen kana irratti hundaa'ee deemu jiru jechuudha lolli kun. Mee tokko tokkoon haa laallu. Olaantummaan Ameerikaan addunyaa irratti qabaachuuf qabdu maal fakkaata haa jennu. Biyyoota diinagdeenis haa ta'u humna waraanaatiin jajjaboo ta'an kan ofirraa sodaattu hunda isiitu dadhabsiisuudhaan namni biyyoota kana keessa jiraatu yookaan biyyoota addunyaa kana keessa jiraatu qaalii isaaniitiin oolanii akka isaan bulan waan barbaadduuf biyyoota humna diinagdee qaban yookaan humnaan jajjabaatan laaffisuudhaaf adeemsa isiin gootu jechuudha. Haasatan yeroo ammaan tanaa biyyoonni akka Chaayinaa, Raashiyaa akkasuma super power warri jennuun jechuudha. Akkasuma middle power warri jennuun akka Turkii, Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates biyyoonni akkanaa kun warra amma lafaa dhufaa jiran jechuudha. Haasatan Saudi Arabiyaa, Turkiin biyyoota diinagdeen isaanii amma aktiivili guddachaa jiruu fi akkasuma biyyoota gara baha giddugaleessaa jiranii fi gaanfa Afrikaa jiran kana to'annaa isaanii jala galchuudhaaf sochii cimaa yeroo isaan itti gaggeessanii jechuudha. Biyyoonni kun tartiibaan wal duraa akka Kooriyaa illee ammas Kooriyaa biyyoonni kun biyyoota saffisaan dabalaa jiran keessaa tokko Hindii kunilleen akkasuma jechuudha. Biyyoota akkasiiti guddachaa jiran keessaa tokko jechuudha. Biyyoonni kun biyyoota baha giddugaleessaa kun gaaza yookaan boba'aadhaan hedduu beekamoodha jechuudha. Sadarkaa addunyaa tanarraa ni dursan jechuudha. Biyyoonni kun osoo walitti dabalamanii hedduu dursanii jechuudha. So biyyoota kana keessa keemikaala yuuraaniyemii yookaan keemikaala niwukileer boombii irraa dalagan biyyoota kana keessa jira. Biyyoota Arabaa kana keessa gammoojjii biyyoota Arabaa kana keessa waan jiruuf biyyoonni kun to'annaa isaanii jala akka oolan barbaaddi jechuudha. Ameerikaan jechuudha. Biyyoota biraa keessas argaa jirra akkasii jechuudha. Biyyoota sadarkaa jechaatti yaada isaaniin faallaadhaa warra fidan guutumaa guutuutti sirna jijjiiruudhaa fi akkasuma aangoo isaanii nama barbaadan harka kaayuudhaaf tattaaffii cimaadha jechuudha kan isaan gaggeessaa jiran jechuudha. Kun waraana Iraanii wajjin akka banamu taasisee jechuudha tokko. Lammaffaan biyyi tun biyya musliimaa ta'uun isiidha. Biyyoota ammaan tana jennu kana yoo ka'eef jalatti fiddu taate yookaan tokkummaa isaanii waliin ka'umtu yoo taate yuuraaniyemii jennu ammaan tana jennu kana argachuun carraan isaanii xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Kana qofaa miti beekumsaan meeshaalee oomishaatiin boba'aa irraa eegalee hanga waa hedduu takkaan biyyoonni baha giddugaleessaa kun addunyaarra dursa qabatan. Kanaaf ammoo dhimma amantii fakkeessuudhaan musliimootuma kana jidduuttuu akka wal qoqqoodaan jiraatu shi'aadhaa fi sunnii jaamuudhaan seenatarri Ameerikaa tokko dubbatee ture. Nuti ummata sunnii baraaruudhaaf karoolaa jirru jechuudha. Isaan kana jidduutti addaan qoqqoodamiinsa uumuudhaan burjaajii akka isaan uumanii tokkummaan isaanii akka hin argamne godhuufi jechuudha tokko. Kanaaf sadaffaan biyyi Israa'el seenaa keessatti seenaa hedduu ta'us bara 1948 eega hundooyite irraa kaasee Araba Israa'el waar yookaan waraana Arabaa fi Israa'el jidduutti tureen yeroo hedduu sodaa qabdii jechuudha. Filisxeemii wajjin lolli isiin gootu biyyoota Arabaa wajjin hariiroo gaarii akka isiin hin qabaanne taasisee jira jechuudha. Kun booda deebi'anii yoo tokko tahan humni biyya Arabaa kana keessaa guddaan tokko kanarra ka'u yoo jiraate carraa asirraa nu balleessuu qaba waan ja'aniif ofirraa sodaataniif lolli kun akka deemsifamu taasifame jechuudha. Pirezidaantiin Israa'el
waa'ee kanarratti yeroo dubbatu waggaa tokko yookaan lama dura yeroo dubbatu jalqaba kaballeessu qabnu Iraanii itti aansee Paakistaanii waan jaamu ergaa dabarsee ture jechuudha. Kun maali? Sababa waraanaati jechuudha. Amma hoo keenya tokko fayyaalessa keenya tokko immoo waa'ee aqiidaan nu hima dhufe. Aqiidaan Iraanii fi Israa'el jidduu jirtu, Iraanii fi Ameerikaa jidduu jirtu aqiidaa akkamii adeero? Aqiidaa tami taate nu jirtu sun tam. Nuufi isaanii miti dubbii tana keessatti kan jiru yookaan dhiibbaan isaan nurra godhaa jiran takka illee hin jiru as keessatti jechuudha. Amma haala amma jiru kanaan jechuudha. So dhimma aqiidaa akka jirutti jira. Aqiidaa shi'aadha. Aqiidaa sirrii kan taane ittafaqna alaa dhaalika waliigallee jira sanirratti jechuudha. Amma garuu dhimma kanaa mitiidha amma dubbiin. Dhimma kanaa miti. Dhimmi tokko kuffisee tokko gabroonfachuudhaati jechuudha. Itti gaafatamaan waraana Ameerikaadha. Warra ergamtoota muslimaa riippaabilika ergamtoota muslimaa balleessuudha ergaa jettu dabarsee ture haasawaa isaa keessatti jechuudha. Waalaa kulliin kana hundarraahu biyyi takka biyya teetirra sirra dhuftee gaafa weerara sirra gaggeessitu kuni ifirratti loluun ifirratti du'uun shahiideedha bara. Ifirratti gaafa loltu jechuudha. Jechuun dhimma biyya biraa hin barbaadin malee dhimma waan kee tokko qabeenya kee diinarraa tiifachuun waan haraamummaa qabuun qabu bara. Saniifuu bifa kanaan osoo hubannee gaariidha. Kabiraa lola kana keessatti akka xiinxaltoonni jedhanitti lolli kun lola addunyaa sadaffaatiif sababa ta'uu malaa ergaa jettullee dabarsaa jiran. Kun maaliif amma fakkeenyaaf dirooniin Ameerikaa tokko naannawa gara doolaara miliyoona 3 yookaan gara miliyoona 4tti waan tilmaamamuun dalagama. Itti yaadamee jabaatee dalagamaa jechuudha. Even miliyoona 2 oli yookaan miliyoona 1 oli. Dirooniin Iraan tokko ammoo maali? Meeqa? Doolaara Ameerikaa 20,000 hin caaltu. Garuu diroonii Ameerikaa san kuffisu jira jechuudha. Meeqa caccabsu jira jechuudha. Kun isaa kasaaraa US irra mudachuu ni mala. Carraan Chaayinaan guddina addunyaa dursuudhaan ni dhufa waan jedhamu yaada keessa galchanii warri dubbatan ni jiranii jechuudha. Kana keessatti. Kabiraa kaartaa lafarra kaafteeti nuukilara jaanii dachii guyyaa hunda dachii tumsiisaa oolte galgala yeroo isaan miidiyaa baasan wanni san kaartaa taatee argamti. Kaartoona jechuudha. So tooftaan lolaatii fi kun hundilleen garaagarummaa qabaachuudhaa fi haalli Iraan keessa jiru jajjabaa ta'uu isaati jechuudha. Haala salphaadhaan mootummoota kana jijjiiruuf yaaltee osoo hin jijjiiramin bakka wal buusaniituma tasgabbii takkaan raafama tokko malee itti fufuun isaanii hagam san biyya beekumsaan ijaaramtee fi hagam biyya if jabeessite ta'uu isaarratti waan nama qajeelchuu takkaa jechuudha. Rakkoon tokko osoo uumamin siistamni tokko osoo uumamin itti fufuun isee addunyaa ajab jechisiisee biyyoota silaa lolatti banan kanaa'uu bitaatti galche jechuudha. Biyyoota hedduudha kan deeggaraa jiru Faransaay, Jarman biyyoota hedduudha kan isaan deeggaraa jiru akkasuma wajjinuu haga kana jabaatte jechuudha. Osoo addunyaa kanarraa baddeehu hangam takka isiin injifannoo isiitiif kutannoo akka isiin qabduu fi tattaaffii akka isiin qabdu if qopheessitee ifirraa ittisuudhaaf jajjabinni isiin qabdu addunyaa ajab waan jechisiiserraa ka dubbifnee fi ka dhageenyarraa kuni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.